በመለስ ሊቀና ይችላል፣ በኦባማ ሊቀና ይችላል። እኔ አብይን አፍርበታለሁ አልቀናበትም። አሁን ባለንበት ሁኔታ ትግራይ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ማህተም መንጠቅ፣ ቢሮዎች ሰብሮ መግባት በሙሉ አይደለም አሁን የጥፋት እንቅስቃሴ ውስጥ ገብቷል። ከሻቢያ ጋር እነ ዶክተር ደብረጽዮን የተቀናጁት የዘር ማጥፋት ከሻቢያ ጋር የተቀናጀ ፋኖም የዘር ማጥፋት ለመፈጸም ተዘጋጅቷል። አፍጋፊት ኢንተላን ሲያሳ ጀዋር መሐመድ ጉያ ሙራሳ ዱራ ሚዲያ ጅራ ኢረት አፋን አማሪፋቲን ዋይ ሞቱማ ኢትዮጵያ ደበለቴ ዱበቴ ኢረት ነሞኒ ሄዱን አባራ ጅራ አከስመለ ደገርቶኒ ሞቱማ ኢኑማ ሄዱ በላለፈታ ጅረን ጀዋር መሐመድ ወያኔ ተ አከስመለ ፋኖ ተ ጀደኒ መነጉማ ገለ ጀደኒ ነሞኒ ሄዱን ኢትቆሳ ጅራ ጀቹዳ ዋይ አብይ ኢረት ዋን ዱበቴ ቀባ ጋዜጤሰን ዋን ኒ ጋፈቴ ፊ አከስመለ ዋን ጀዋር ዴቢሴፍ አፋን አማሪፋቲን ከኒ isaan gaafiif deebii godhan gara afaan oromootti isinitti hima waan jawaar deebisee fi waan gaaziteessan gaafatellee afaan oromootti gabaabsee isinitti hima. Dabalataan Geetaachoo Raddaa akkuma beekamu Finfinnee galuun isaa ni yaadatama bulchiinsi yeroo Tigraay namoonni hedduun hayyoonnii fi akkasumallee rogeeyyiin miidiyaa akka jedhanitti inumaa wayyaanee waltaatee bakka lamatti addaan wal qooddee Abiyyi Ahmad aangorraa fonqolchuuf incitii isaa jalaa guuruuf akka waan wal loltee fakkaatte gara sanitti Geetaachoo ol ergannu kan jedhulleen hedduudha jechuudha. Geetaachoon immoo achi taa'ee Eritrea akka waan harka irraa muruu deebullee ni fakkaata jechuudha. Dabalataan ammallee akkuma asirratti argaa jirtan kanatti namni kun gaaziteessaa guddaa uummata Amaaraati jechuudha. Haftaamu jedhama maqaan isaati. Akka inni jedhutti namoonni fakkeenyaaf gareen TPLF fi Shaabiyaa walii galuun duguuggaa sanyii yookaan wanni kun miidiyaa irratti illee dubbatuun hin barbaachisu. Nama lafarraa fixuu fi ilma namaa lafarraa fixuuf walii galan malee wanni biraa tokko wanni walii galaniif hin jiru. Faannoon gara Shaabiyaa gortee fi wayyaaneen gara Shaabiyaa gorteelleen ilmaan namaa lafarraa fixuu qofaa fi malee wanni takka bu'aan isiin biyyaa buuftulleen hin jirtu jedhee jechuudha dubbatee jira. Mee kanallee bal'inaaniin isinitti hima. Namni kun akkuma beekamu kan yeroo hedduu mootummaa Itoophiyaa qeequun beekamu jechuudha. Amma immoo waan mootummaa deeggaruu deemullee ni fakkaata jechuudha. Asirratti dantaa biyyaatiif ta'e dantaa isaatiif ta'e waan inni gara kanaas deebi'eef hin beeknu. Kanallee bal'inaaniin isinitti hima. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromoo baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan guyyaa guyyaan oduuf odeessaaleen keenya akka isin dhaqqabuuf fuula yuutuubii Oromaan sabiskiraayib godhuun miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatina. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma beekamu xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad guyyaa muraasa dura gaafiif deebii miidiyaa jalaa waliin afaan Amaariffaatiin godhee ture. Gaafiif deebii san irratti namoonni baay'een keessafuu deeggartoonni mootummaa Itoophiyaa jechuudha Jawaar Mohammad abaaruu fi arrabsuu fi balaaleffatuu irratti argaman. Mana gumaa galee akkasumallee Jawaar qabsoo Oromoonni gurguratti namoonni jedhulleen hedduutu jira jechuudha. Baay'een argan gaawotuma mootummaa gurguddaatu numaa waan akkasii kan jedhan baandaadha nama jedhulleetu jira jechuudha. Mee kanuma hundarrattu waan gaazexeessan gaafatee fi akkasumallee waan Jawaar deebiseef sanii mee afaan Amaariffaatiin hanga xiqqoon isiniin dhaggeeffachiisa. Waan isaan jedhan kan ammoo jalaa hiikeetiin isinitti himaa jechuudha. Daawwattoota keenya viidiyoo dhaggeeffannee walitti deebina. በመለስ ሊቀና ይችላል፣ በኦባማ ሊቀና ይችላል። ይሄ ሰውዬ ሀገር አረጋግቶ ኢኮኖሚውን አሳድጎ የምትቀናው ሰው ሲበልጥህ አይደለም፣ በውጤት ሲበልጥህ ትቀናለህ። አብይ በእውቀት በብስለት በበልጦን ተገኝቶ ቢያስቀና እኔ አብይን አፍርበታለሁ አልቀናበትም። ኦሮሞ እንደ አንድ ኦሮሞ እንደ አንድ ኢትዮጵያ ዜጋ namoota afaan Amaariffaa hin beekneef gaazexeessaan xiinxalaa siyaasaa kan inni gaafate ati muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad itti hinaaftamoo ittiin hinaaftu jedhee gaafii dhiyeesseef xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad akkas jechuun deebiseef Mallas yoo ta'e itti hinaafama, Obaamaa yoo ta'e itti hinaafama. Namni kun biyya tasgabbeessee ikoonoomii guddisee kan itti hinaafamu yoo namni si caalee miti jedhee deebii deebiseef itti fufuun sadarkaan yoo si caalee itti hinaafama. Abiyyiin beekumsaan bilchinaan caalee osoo na hinaafsisee rakkoo hin qabu. Ani Abiyyi nan saalfadha malee itti hin hinaafu. Akka nama Oromootti yookaan akka lammii Itoophiyaatti nan saalfadhaani. Abiyyi jechuun deebii ajaa'ibaa deebii quubsaa deebiseef jechuudha daawwattoota keenya. Gaafiif deebiin isaan godhan sa'a dheertuudha. Ani garuu bakka ijoo isin fayyaduu fi akkasumallee kan namni miidiyaa irratti yeroo ammaa kana wal harkaa fuudhee gara shiraatti yookaan gara biraatti jijjiirratanii gara ofii fedhanitti hiikkatanii miidiyaa kana irratti ittiin arrabsuu fi ittiin abaaraa jiran xiinxalaa siyaasaa mata duree kana waan ta'eef kana
qabadhee isinii dhufe yoo barbaadan dandattanii miidiyaa jira irratti dhaggeeffachuu ni dandeessan guutuu namoonni hedduun hordofe jedheetii yaada namoonni afaan Amaariffaa hin beeknellee isinii hiikeetiin jira kan namoonni yeroo ammaa kana wal harkaa fuudhanii Jawaar Mohaammed ittiin abaaraa jiranii haasan ijoon isa kana jechuudha. Ani cuunfee keessaa waan ijoo jedhee natti mul'ate hanga kanan isinii fidee yaada irratti isiniif kenna yaada keessan isinillee irratti akkanaa kennitan isiniin jedha daawwattoota keenya asirratti ani yaadni kiyya jechuudha namni tokko har'a mootummaa tokko lafaa ka'ee gaafimmaan yeroo maduraatuyyuu gaafummaan gaazixeessaan dhiyeesseef sunuyyuu ani sirriidha jedhee hin fudhadhu akka nama tokkotti kun yaada kiyya yaada dhuunfaa kiyyaati sirriidha jedhee hin fudhadhu maaliif Jawaar Mohaammed mataa isaatiif mootummaa deemu jechuudha maaliif namoonni Itoophiyaa keessa jiran suni nusni takka ol jechuudha Jawaar Mohammediin socho'a dhuga kuni waan nama wal falmisiisuu miti mootummaan biyya bulchaa jirullee ni beeka diinillee ni beeka jechuudha garuu gaafii akkana kan ati mootummaan ni kabajamoo itti hinaafta jechuun itti hinaaftamoo itti hinaaftu jedhanii gaafatummaan sunuyyuu sirrii miti jechuudha sirrii miti haa ta'u gaafatamee miidiyaarra eega gaafatamee deebiin inni deebiseef immoo deebii bilchina deebii hayyuu deebii dhugumatti namni bilchaate namaaf deebisu deebii quubsaa deebiseef jechuudha gaazixeessaa saniif dhugaadha akkuma inni jedhe namni tokko yoo aangoon si caale beekumsaan yoo si caale akkasumallee sadarkaa isaatiin waanuma hunda isaati yoo si caale dhugaadha itti hinaafta fakkeenyaaf kan inni Mallasii fi Obaamaa maqaa dhawatellee fi Obaamalleen pirezidaantii addunyaa ture jechuudha Mallasilleen haa ta'u Itoophiyaa keessatti hanga tokko booda kanarraa hanga tokko dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa turanii malee jechuudha hedduu ummata bira dhaabbatee dimokiraasii waan jedhame tanaa bari isuma wayyaane matan fiddee Itoophiyaa san keessatti gadi dhaabdeewu jechuudha san dura mootummaa abbaa yerootti ture Itoophiyaa keessa nugusootatu ture jechuudha daawwattoota kiyya akkuma beekamu dargiilleen maqaa dimokiraasiitiin barnoota baradhaa jedhee nama barnootatti hagalchuu malee boodarra immoo harkifatee gara waraanaatti deebi'ee jechuudha guyyaa tokko mana bulee hin beeku jechuudha waraanumaan geggeeffamee jechuudha innilleen gaafa sirna sanii jechuudha sirna dargii sanillee Mallasalleen akkasumatti kutee jechuudha haa ta'u wanni inni kana jedheef abiyyiirra ni wayyaa Mallasaan abiyyiirra ni wayyaa yoo ta'ellee silaa isatti ni naafa jechuudha malee kuni wayyaanee deeggaruu miti akkasumallee gara fannoo deemuu miti maal taatan jira keenya kan immoo wal harkaa fuudhanii keessafuu warreen mootummaa deeggaranii ittiin abaaruu fi ittiin wal arrabsuun xiqqishoo mee irraaf duubatti dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaada kanarratti jechuudha kanuma wal qabatee akkuma beekamu Geetaachoo Raddaa gara Finfinnee dhufu wal qabatee Jawaar Mohaammed illee asirratti waan maxxansee qaba Finfinneen duraan kantiibaa 4 qabdi amma kantiibaa 5 argattee jirti jedhee maxxansee ture kanallee namoonni hedduu wal harkaa fuudhaa turan jechuudha egaa akkuma inni jedhe ani immoo kantiibaa miti inuma muummicha ministeera argattee un jedhaani Finfinnee miti Itoophiyaa guutuu maaliif jedha Geetaachoo Raddaa jechuun nama dhiiga Oromoo dhugaa ture nama mucaa kichuu mucaa daa'ima jechuudha ilmoo abbaa qabeenyaa Oromoo Dinquu Dayyaas rasaasan dha'ee ajjeesisiise keessa nama tokko jechuudha kan ammoo godaannisa seenaa ta'e onnee keessa nu jira histoorii seenaa keessa lafa kaannee qabna kanarratti amma wayyaanee namoonni hedduulleen kan wal harkaa fuudhaa jiran jechuudha daawwattoota keenya gareen bakka lamatti adda wal qoodde garee Gabratsiyoonii fi akkasumallee kan muummicha ministeeratiin muudamee aangoon kennameef Geetaachoo Raddaa bulchiisa yeroo Tigraay jedhamee kan achi kaa'ame wayyaaneen ufirraa ariite jechuudha eenyu waliigaltee Shaabiyaa waliigalteeti achi ariite amma ibsa eessarraa kennaa jira Finfinnee irraa kennutu jira maal jedhaa jira jechuudha namni achitti gareen achi keessatti gurmootee jirtu hundi biyya diiguu fi qabeenya biyyaa balleessuu fi uummata nageenya dhoowwuu fi malee waan tokko wanni isiin bu'aa fiddu hin jirtu warra Maqalee Dubaa isinii goona jedhanii uummata sossobantu akkasitti kana godhaa jira jedhee komatutti jira jechuudha Geetaachoon jechuudha akkuma reefu uummata duree irratti viidiyoo dhaggeeffattanii turtan afaan Amaariffaatiin jechuudha kan inni ibsa kennaa jiru Finfinneerraa namoonni hedduun kan jedhaa jiran immoo hayyoonni fi rogeeyyii miidiyaaleen kan jedhaa jiranii wayyaaneen baakteeriyaadha adda wal qooddeeti muummicha ministeeraa kan hincitii isaa takka takkaan jalaa guuruudha akka waan wal lolanii fakkeessanii siyaasaa qumaara taphataa jiran kan jedhan illee hedduudha awwaan kana nan deeggaramoo waan qumaara dalagamaa jira kana nan deeggaraa jechuudha maaliif wayyaanee yoomillee akka Oromootii miti beekaa waliin dhabdu abadan waliin dhabdu namni gaafa mootummaa fi wayyaanee wal loltu san akkasitti waliin daaraa dibataa turan
har'a wal lolan jettanii yaadina anqumaara taphatamaa jiran jedha inni argitanii gara fuulduratti jechuudha. Kanaaf muummichi ministeera illee waan fedhellee yoo ta'e qaama keenya asirratti uf eeggatuu qaba, uf eeggannaa godhatuu qaba. Namoonni isa jala deemanillee uf eeggannaa godhuu qaban jechuudha. Wayyaaneetti uf kennanii jechuudha. Malaan jarri kuna Finfinneetti deebi'ee waan biraati jechuudha kan eegalamuu deemu. Kanarratti immoo wanni inni jedhee turellee waa hedduudha gaa'ii ani ijoon qabadhee isinii dhufe jechuudha daawwattoota keenya. Shaabiyaa fi wayyaaniin yookaan tippillee fi warreen Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu walii galanii akka Finfinnee qabatuuf deemanii kuni nama waliin gaafachiisu immoo hin danda'an malee gonkumallee hin danda'anii jechuudha. Maqalee akkuma jirutti kan duraa waraanni mootummaa jiruu fi kan mootummaa federaalaatiin to'atamte guututti amma waraanni Tigraay to'atee jira. Guutumatti to'atee jira kun nama waliin mamsiisu. Akkasumallee iddoo duraan mootummaan irraa ibsa kennaa ture qaamni mootummaa irraa ibsa kennaa ture Finfinnee maal jettaniin FM Tigraay 104.4 isiisa bakka san guutummaan guututti qabatanii jiran jechuudha. Waraanni Tigraay kan Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu guututti qabatanii jira. Walumaa galatti magaalaa guddittii Maqalee magaalaa Tigraay guutummaan guututti qabatanii jiranii jechuudha. Hedduu nama dhibaa jechuudha. Kanumaan wal qabatee gaazixeessaan jara Habashaa yookaan jara faannoo guddaan tokko jechuudha. Habtaamuu namni jedhamu akkuma iskiriin irratti argaa jirtan mee waan inni jedhu xiqqoo isin dhaggeeffachiisetiin jaraan wal afaan deebi'ee ufumaa wal nyaataa jiranii haa wal nyaattu nu maaltu nu dhibee miti. ከሻዕቢያ ጋር እነ ዶክተር ደብረጽዮን የተቀናጁት የዘር ማጥፋት ለመፈጸም ስላሰቡ ከሻዕቢያ ጋር የተቀናጀ ፋኖም የዘር ማጥፋት ለመፈጸም ተዘጋጅቷል። ሻዕቢያ ወሪ ወሊtti makaman Gabratsiyoon Gabra Mikaa'el faan gocha duguugaa sanyii ilmaan namaa irratti raawwatuu fi garee ijaaramteedha. Akkasumallee faannoolleen Shaa'biyaan tan walitti dabalamte yookaan Shaa'biyaan kan walitti makamte gocha duguugaa sanyii ilmaan namaa irratti raawwatuuf garee ijaaramte jechuun gaazixeessaan jaraa kuni haala kanaan dubbate afaan Amaariffaatiin wanni inni amma dubbate qeeqa hamaa kan nama kaasaa ture keessa nama tokko jechuudha. Amma immoo waan mootummaa bira dhaabbatee Shaa'biyaa fi faannoollee qeeqaa jiruu fi akkasumallee Tigraay illee qeeqaa jiru ni fakkaata jechuudha. Karaa gaarii qabate jedheeti yaadanii bakka rakkoon uumamu hunda keessaan dhabantu mee ilaala. Gaafa amma muummichi ministeera Tigraay dhayaa ture gidduu dhaabbattee kan waliin dhahaa turte siidha jechuudha. Rakkoon kun maalirraa ka'ee amma waldhabeen kun kan dhufe muummicha ministeeratiin kan dhufe akkuma isiniif gabaasaa ture Getaachoo Raddaalleen guyyaa kaleessaa miidiyaaf ibsa kennaa ture maal jedhaa ture. Waliigaltee Pirootooriyaatti waraanni Tigraay fi akkasumallee mootummaa bilisiginnaa gidduutti deemaa ture araaruma nu buufne santu summii itti tahee amma biyyiin akkamumatti jara sanarraa kaayyoon Shaa'biyaa lafa Tigraay guutummaan guututu dhuunfattee as keessa haloo bahuu fi guyyaa guyyaan oduu odeessaalee keenya akka argattaniif fuula YouTube Oromaan sabiskiraayib godhuu hin dagatina. Sagantaa itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.